Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa simpooziyemii bara kana kan guyyaa lamaaf ture mooraa yuunivarsiitichaa magaalaa Baatuutti argamutti qopheessee ture. Simpooziyemiin waggaa waggaan qophaa'aa ture kun bu'aalee qorannoo rakkoon naannoo Oromiyaa qabuu fi furmaata isaaniis dhiyeessaa tureera. Baajetaa fi itti fayyadama faayinaansii Oromiyaa irratti maddeen galii qorachuudhaan dhiyeessuu irratti paarkiiwwan industirii qonni magaalaa bu'aalee qorannoodhaan Oromiyaaf gumaachi keessaa isaan muraasa. Sirna baniinsa sagantaa kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garrama Ulluuqaa waraqaaleen bu'aa qorannoo dhiyaatan kunniin waan yeroon barbaaduu fi murteessoo ta'us dubbatan. Mata dureen kora kanaa Transforming Public Sector Institutions and Public Building Leadership Capacity in Oromiyaa National Regional State kan jedhu yommuu ta'u dhimmi dhaabbilee mootummaa naannichaa cimsuu fi ceesisuu akkasumas humna raawwachiisummaa hooggantoota naannichaa cimsuu kun dhimma hojii guddaa gaafatuu fi dhimma yeroo ta'ee mul'ateera. Hayyoon beekumsaaf dandeettii qabaniin marii irratti yoo gaggeessan bu'aa guddaa irraa arganna jenneeti eegganna. Simpooziyemii mata duree dhaabbilee mootummaa ceesuu fi humna hooggansaa cimsuu fi ceesuu jedhu kanarratti waraqaalee qorannoo 16tu dhiyaate. Isaan keessaa dhimmoota akka milkaa'inaa fi hudhaalee ce'umsa mootummaa, kenna tajaajilaa dhaabbilee mootummaa keessa rakkoowwan jiran, naamusa kenna tajaajilaa seektaroota mootummaa, jiloota falaa fi gahee isaan nagaa waarsuu keessatti qaban, hooggansa gara gadii ga'oomsuuf qaawwaa jiran, bu'aa bahii hojii dhabaan liqii argachuudhaaf keessa darbu, qaala'insaa fi sirni gadaafaan qorannoowwan dhiyaatan keessaa isaan muraasa. Qorattoonni dubbisnes bu'aan argannoo isaanii rakkoo fi carraa jiruus kan agarsiisuu jedhan. Qaam tokkee yookiin immoo gam tokkee qofaa kan taane hojjetaarras tajaajila fudhataarras bakka lamatti qoonne deebii fudhannee lamaan isaaniiyyuu hunduma irratti garaagarummaa hin qaban. Hojjetaanis uummannis kenna tajaajila mana hojii irratti expectation jirra waan inni eegu gosuma tokko garaagarummaa hin qabu. Kenna tajaajila gaariitu jira, kenna tajaajila gahaa argannaa jedhee expect godhaa yookiin immoo eega uummanni keenya akka walii galaatti jechuudha. Egaa ka uummanni eegu ka tokkodha. Dhaqee gaafa tajaajilamu immoo inni immoo perception jenna. Dhuguma immoo deemee immoo gaafa tajaajila fudhatu immoo akkuma eege sanadha kan jedhu garaagarummaan jiramoo hin jiru kan jedhu safarre saayinsawaatiin jechuudha. Garaagarummaa guddaatu jira. Kana jechuun tajaajilli isaan argatanii kan eeganiitii gadidha akka walii galaatti jechuudha. Kana jechuun immoo uummanni keenya dissatisfied ta'ee yookiin immoo kenna tajaajila kennamaa jirutti gammachuu hin qabu kan jedhu argisiisa. Dhimma tajaajilaa gaafuma kaasnuyyuu dhimma ilaalchaati. Dubbiin dubbii sammuuti. Zeen uummata kun tajaajila, maatii kun tajaajila, saba kun tajaajila, naannoo kun tajaajila, biyya kun tajaajila jettee ilaalcha kee yoo sirreeffanne kenna tajaajila gaariin kennitu jechuudha. Kuni tokko gadi buusu keessaa. Kabira immoo tajaajilamaan inni durii fi inni ammaa tokko miti. Tajaajilamaan uummanni keenyi har'a inni dhaqee tajaajilamu barateera, beekumsa guddaa qaba, hubannoo guddaa qaba. Akka durii callin jedhu yookiin immoo si biran darbu si gaafata. Zan siviil sarvantiin amma jiru immoo kana wajjin deemuu hin dandeenye ta'a tokko kan jiru. Zan of abdeet gochuu qaba, beekumsaan waliin deemuu qaba. Hubannootiin waliin deemuu qaba, ilaalcha waliin deemuu qaba, barumsaa waliin deemuu qaba. Kunis rakkoo tokko ta'uu danda'a. Rincica harka lafa jalaati kan jiru. Rincica harka lafa jalaa kana qorannichi akka agarsiisutti namni fuulatti hojjedhu hin jedhu hojii. Garuu immoo hojjetee yeroo barbaadamutti kennuu irratti lafa harkisa. Humna otuu qabu, yeroo otuu qabu, hamma biyyi eeyyamtetti leecalloon dhiyaatee otuu jiru. Sadarkaa barbaadametti hojjetanii uummata garaa ga'uu dhabuutu jira jechuudha. Kun immoo waan dandeettiin qabaanneef utuu hin taane fi risoorsiin leecalloon jiru amma kana waan hojii dhorkeef utuu hin taane of kennanii hojjechuu irratti garaagartummaan guddaan kan jiru ta'uunsaa ilaalamee jira jechuudha. Gama kan biraatiin wanta jedhan ta'anii argamuu dhabuun ammas hooggansaa gara hooggansaatti garaagartummaan guddaan kan jiru. Raawwataa biras afaaniin kakachuun hin jira. Uummata keenya biyya keenya kaayyoo keenya jedhanii kakachuun hin jira. Garuu hojii qabatamaatiin yommuu ilaaltu immoo yeroo uummati deddeebi'u yeroo inni komatu al tokko tokkotti immoo bakka itti yeroo itti abdii kututti kan geessu gochawwan tokko tokko turee jira. Gama kan biraatiin jaarraa kana keessa ta'anii akka jaarraa 19ffaatti yaaduun inni kun maaliin ifaa
akka manni hojii keenya jijjiirameera nu ga'eera akka wanti guddaan tokko eeggatu hin taane mana hojii ilaalcha kaleessaatiin ijaarame qabatanii gara fuulduraatti adeemuudhaaf barbaaduun maaliif yoo jijjiirame aangoon geggeessaa hin qoodama. Aangoon yoo qoodamee jettu immoo akka waan xiqqaateetti kan ilaalu jira. Aangoon qoqqoodamuun ilaalcha jaarraa 21ffaati. Bifa gavarnaansiitiin yoo ilaallu qooda fudhattoonni raawwataan qooda fudhattoota, geggeessaan qooda fudhattoota, uummati qooda fudhattoota, jaarmiyaaleen uummataa waldaaleen qooda fudhattoota. Isaan kun hundumtuu gahee guddaa qabu. Kanaaf yeroo kana keessatti akkaataa riifoormiin jedhutti mana balbala ofii bananii akkaataa heerri mootummaan keewwatni 12 jedhutti laphee ofii bananii balbala ofii bananii garaa qulqulluu irra tajaajiluu irratti garaagartummaan guddaan kan jiru ta'uu isaa ilaalamuu danda'amee jira jechuudha. Tokko tokko yoo barbaadeen seenaa taa'ee hojjeta yoo barbaadeen baha abbaa kana iddootti abbaa kanaa jedhullee hojjetaa hoggansi ittaanaan illee iddootti hojjetaa kana maaf kana goota jedhullee hin jiru namni wal kabaja walitti hin dubbatu. Akka qorannoo keenya agarsiisutti parmiisivenisiin jira hoogganaa bira. Hooggantoota dhiyootti jiran hojjettoota dhiyootti jiran wal kabaju walitti dubbachuu dhiisu. Maaf kana goota maaf yeroo hojii gubda maaf sirriitti hin keessummeessitu maaf nama boochifta kan jedhu hin jiru baay'ee. Ittiin bulinna wal sodaachuu bakka wal kabajanii deemuu kun hin mul'atama. Rakkoon jiru kun amma naamusa badaadha. Kun dhaqqabsiisu amma uummanni waajjira mootummaa dhaquun akka gaaraatti ilaala jechuudha. Yoo naqe tajaajila argadhu karaa abaluu deemuu qabamu maallaa wayyaa ana silaa nan keessummeessanii yaada jedhutti deema. Kun immoo uummataa mootummaa walitti buusa. Mootummaa jechuun kan gaara jiru miti godaa ka'a gandarraa ka'a. Mootummaan achi aanaarra jira. Achitti wanti gaariin hojjetame akka biyyaatti maqaa mootummaa karaa gaarii ta'a. Hawaasni akka mootummaa irraa adda bahu godha kun jechuudha. Namni tajaajila barbaadu. Siqiqqaa dhaqa jechuudha. Garaasa nyaachaa sodaachaa dhaqa. Naa ta'amoo naantoo jedhee dhaqa jechuudha. Amalli badaan jira taanaan. Kanatti nu deemsaa jira. Amma baay'inaan argannoon keenya kan agarsiisu amalli gaariin amma yeroo ammaa kana kaka'umsaan jaalalaan waan an as jiruufi namni kun kan dhufe. Nama kanarraa bu'aas argadhu dhabus kanas qaxarame tajaajiluu fanan. Nama kana gammachiiseen gaggeessa kan jedhu keessa hojjetaa mootummaan jiru. Waraqaaleen qorannoo kun wayitaa dhiyaatanitti hayyoonni fi qaamman simpooziyemii kanarratti argaman gaaffiidhaa fi yaadaan cimsuu fi qeequunis ture jiram. Kunis duubdeebiin simpooziyemii kanarratti fudhatame qorannoon kun gara boodaatti guutuu akka ta'uufis murteessaadha. Dr. Tolaa Bariisoo walitti qabaa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaati. Dhaabbilee mootummaa fi hooggansa mootummaa cimsuu fi ceesisuun tilmaamaan otoo hin taane hojiin hojjetamu qorannoo kan bu'uureffatee fi kenni tajaajilaas kan jaarraa kana madaaluu ta'uu akka qabus dubbatan. Hooggansi ofiin jijjiiramne jijjiirama fiduu hin danda'u waan ta'eef dandeettii hooggansa irratti siin hojjeta. Egaa waan tokko yoo hojjennu wanti hojjetamu kuni lafuma ka'ee tilmaamaan waan hojjetamu miti. Qorannoo irratti hundaa'uu qaba. Qorannooni rakkoo yoo tokko wanti nu rakkoo jennee ilaallu fi wanti qorannoon argamu garagara ta'a. Kanaaf simpooziyemiin qorannoo kuni kana jiddu galeessa godhata. Gara biraatiin immoo hooggansa irrattis kan ilaalle hunda jechuu hin dandeenyu. Hooggansi kutannoo qabu jijjiirama fidaa jiru akka jiru qabxiin isaa argisiisee jira jechaadha. Akka rakkoo guddatti garuu lachuu irratti kan walitti fidamee ilaalamu namoonni waajjira isaanii fooyyessanii jiru, bakka itti hojjetan san fooyyessaa jiru. Haa ta'u malee karoora akkaataa karooratti baasan fooyyeffatanii jiru. Tarsimoo karoora isaanii baafatanii jiru. Haa ta'uuti akkaataa namatti tajaajilan jijjiiramni sammuu nama keessatti hin dhufne jijjiiramni hin dhufne hojjetaa keessattis hooggansa birattis bal'inaan kun rakkoon namuusaa jira kan jedhu ka'ee jira jechaadha. Kanaaf firii qorannoo kana yoo laallu walumaa galatti kaanee tajaajilli badee jiras jechuun nama rakkisaa. Bakkeen itti bades bakkeen itti fooyya'u dhufes nutti argisiisa qorannoon kun. Itti gaafatamummaan amma hojiirra oolaa jiru isa kamii naamusaa hojiirii wal qabatee yoo namni hatee mana murtiitti dhiyeessuun hanga danda'ame hanga iji argee
yoo namni guyyaafate isarratti tarkaanfii malu fudhachuu hanga iji argee hojii sadarkaa barbaadamutti raawwanne jedhee garuu itti gaafatamummaan mirkanaa'ee hin jiru. Amma namni karoorfate raawwachuu dhabuu isaatiin hubannoo dhabuu irraa raawwachuu dhiise yoo ta'e leenjii argachuu qaba. Ogummaa dhabuu irraa yoo ta'e ogummaan isaa cimuu qaba. Otuu ogummaas qabu otuu hubannoos qabu raawwachuu dide yoo ta'e inni beekaa balleessaa jira waan ta'eef tolereet ta'uu hin qabu, obsamuu hin qabu. Namoonni tokko mana hojii mootummaa gaafa seenanii tajaajiluu mirga isaa isatti fakkaata. Garuu mirgi kan tajaajilamuuti. Kan isa tajaajilamuuti malee kan tajaajiluu miti. Mahatma Gaandiin waan jedhu keessa baay'ee kan laphee nama tokko jira. Nuyi as jiraachuu kan dandeenyu mana hojii mana mootummaa keessa jiraachuu kan dandeenyu yoo isin jiraattanidha. Uni isinitti hirkanneeti jira malee isinitu nutti hirkatee jira miti jedha uummata. Ilaalcha akkasii argite miti ilaalcha akkasii guddisuun nu barbaachisa jechuudha. Rakkoo akkasiitu kenni tajaajilaa keenya akka gadi bu'u taasisaa jechuudha. Kana qofa miti hedduu ta'uu danda'a. Sirnumti jirullee kenna tajaajila keenyaaf bakka qabaa. Tarsiimootiin hoogganama, karooraan hoogganama, galma qabaa eessa ga'uuf. Kenni tajaajilaa qulqullinni isaa itti quufinsi uummataa immoo hin safaramu. Isaan kun hundiniyyuu akka waliigalaatti kenni tajaajilaa hanqina dhabuusaaf kontribiishinii guddaa qabu jechuudha. Hirmaattonni sagantaa kanarratti affeeramanis sadarkaa hooggansaa yeroon barbaaduu fi tajaajila hawaasni keenya argachuu qabu akkam ta'uu akka qabu irratti simpooziyamiin kun nuuf daawwitii ta'ee jedhan. Kenna tajaajilaa qulqulluu si'ataa ammayyaa kennuu dandeenyu waan jiru irratti qorannoo dhiyaachaa jirudha. Keessaafuu qorannoon kun kan of keessatti qabu gaggeessummaan gaggeessa jechuun maal jechuudha. Gaggeessaan ulaagaa kam guuttachuu danda'utu irra jiraata. Wantoota ummataaf waada gale kan akkamitti lafarratti buusee deliver gochuu danda'utu irra jiraata qorannoo jedhu bu'uura irraa qoratamee qorannaa dhiyaachaa jirudha. Qulqullummaan gaggeessaa maal ta'uu danda'utu irra jiraata. Akkamitti approachii kamiin ummata keenya simannee approachii kamiin ummata keenya gaggeessuu danda'utu irra jiraata. Hanqinoota kanaan dura ture qorannaa sirreessuu danda'udha jenneeti kan ani ilaale. Hojiiwwan itti aananii hojjetamuu qaban maaliin kan jedhu karoorfachuu fi hojjechuun akkasumatti caalmaatti tajaajila mootummaan uummataaf kennu guutuu akka inni ta'u gochuudhaaf hojii guddaadhaaf galtee guddaa ta'a jedhamee kan yaadamu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee qorannoon kun waltajjii akkasiitiin qofa dhiyaatee kan hafu otoo hin ta'in akkamitti gara maanuwaalii hojiitti jijjiiramee yookiin ittiin qajeelfama hojiitti jijjiiramee uummata bira dhaqqabuu danda'a. Hooggansi sadarkaadhaan jiru qixa sirrii ta'een irratti hubachuu danda'a kan jedhu sadarkaadhaan iddoo leenjiiwwan barbaachisan irratti leenjii kennuudhaan sadarkaa itti fayyadamasaa cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaa simpooziyamii kanarratti waraqaaleen qorannoo dhiyaatan fedhii dheebuu beekumsa iddoo garaagaraa jirus kan araarsu jedhan. Beekumsi qorannoowwan adda addaa hayyoota biyya kanaatiin qoratamanii yoo baay'ate laayibraarii keessa kan isaan ta'an beekumsa achitti laayibraarii keessatti hidhamee jira. Gama biraatiin immoo hawaasni immoo rakkoo isaa keessa bahuu hin dandeenye hawaasa duwwaa yoo ta'in sektaroonni hooggantoonni sektara adda addaa ogeessonni sektara keessa jiran hanqina ga'umsaa fi hanqina beekumsaatiin rakkatu. Yuunivarsiitiin keenya hojii guddaa magaalaa keenyaaf buusaa jira baay'ee. Kanaaf galata guddaa qabu. Hojii guddaa magaalaa keenyaaf buusaa jiran hooggansa nu leenjisuu qofa miti. Hojjetaa nu leenjisuu qofa miti. Dhimmoota waliinii dhimmoota deeggarsa uummataa misooma uummataallee misoomallee harka walitti hidhanneeti kan hojjechaa jirru. Magaalli keenya hooggansi magaalaa keenya hojjetaan magaalaa keenya yuunivarsiitii keenya irraa bu'aa guddaa buufachaa jira. Bu'aa guddaa buusaa jiru keessaa tokko maali? Jidduudhaan yeroodhaan yeroo gabaabaa keessatti hojjetaan mootummaa yuunivarsiitiin keenya akka leenjii nu kan leenjii leenjisaa jira. Hooggansa keenya nu leenjisaa jira. Kenni tajaajila si'ataan ammayyaawaan akka kennamuuf akkuma iddoo biraatti yuunivarsiitiin keenya deemee leenjii kennaa jiru magaalaa keenya immoo itti dhiyeenyaan gara yuunivarsiitii ofitti as waamee hojjetaa keenya nu leenjisaa jira. Hooggansa keenya nu leenjisaa jira. Leenjii hooggansi keenya yuunivarsiitii keenya irraa argatuun leenjii hojjetaa mootummaa keenya yuunivarsiitii keenya irraa argatuun kenni tajaajilaa keenya si'ataa ammayyaawaa ta'uu danda'ee jira waan jedhu san qabne. Haala qabatama addunyaan irra jiruu fi haala qabatama uummanni keenya har'a fedhii tajaajilaa qabu irratti hundaa'ee qorannoowwan geggeeffamaa jiran kana
hojjetaan hooggansi sadarkaadhaan jiru ofitti fudhatee akkamitti hojiirra oolchuu danda'a kan jedhuu fi cimee hojjetee karaa saffisa ta'een karaa kalaqa yookiin ilaalama haaraa jiddu galeessa godhateen fedhii tajaajila uummanni keenya qabu karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf hojii hojjetamuuf iddoo guddaa qaba waan ta'eef hooggansis hojjetaan sadarkaadhaan jirus carraa kanatti fayyadamee of cimsuun of ga'oomsuun of haaromsuun waan haaraa dhaggeeffachaa isa fudhataa hojiirra oolchaa deemuun dhimma baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dhaamsa. Bu'aan qorannoo carraaqqii fi dadhabbiidhaan argame kunis boru waa jijjiiramee arguuf hinaa jedhan qorattoonni. Kan qoranne kan dadhabne kan beekumsa keenya irratti dhangalaasne kan yeroo keenya irratti gubne uummata keenya haga dandeenyu fayyaduuf kenni tajaajila haa fooyya'uuf itti quufinsa uummata keenya haa dabaluufidha malee akka shalfiirra taa'uuf miti. Kanaaf qaamni hundinuu wal ta'e manneen hojii mootummaa bu'aa qorannoo kanaan kenninaa fi ganaa maxxanfamee isaaniif kennama. Akkaataa isaan hojiitti hiikuu danda'aniif isaaniif rabsina. Sana akka hojiitti hiikkachuu danda'anii taasisna. Kana qofaa miti. Yuunivarsiitiin keenyallee kappaasitii biildi gochuudha yookiin immoo jaarmiyaalee ceesisuudha. Hojiinsa tireeningii adda addaa aweernesii kastamer sentariik tireening warra maamila kan bu'uureeffate giddu galeessa kan kenne caaluma jedhanii kastamer yookiin immoo kenna tajaajila isa durii kennuutiin quubsuu hin dandeenyu. Qulqullina isaa dabaluu hin dandeenyu. Kanaaf uummata keenya giddu galeessa kan godhate qulqullina kan qabu akka kennaniif leenjii adda addaatiin gorsa adda addaatiin deeggarra jennee yanna. Kanammoo hundinuu nu tumsuu qabaadha. Caasaan mootummaa keessumaa gara gajjallaa jiru uummatatti dhiyaatee kan jiru loojistikiidhaan hanqina jira dhiyeessiidhaan humna raawwachiisummaatiin illee garaagartummaatu jira. Local governance yookaan immoo bulchiinsi gara gajjallaa jiru baajetaan illee hanqinatu jira. Isa kana keessatti qaamni seera hiiktuun seera baastuun kan gahee isaa kan fudhatu jira jechuudha. Kan seera raawwachiistuun gahee isaa kan fudhatu jira jechuudha. Akkamittiin hojjenne tokkoffaa qaama imaammataa yeroon kun yeroo itti karoorri qophaa'udha. Yeroon kun yeroo itti imaammati mootummaa irra deebi'amee kan nu hojjechiisu qabatanii gara fuulduraatti adeemaa kan immoo itti dabalamuu qabu itti dabalaa deeman akka mootummaa piraagmaatik ta'eetti haala qabatamaa biyyaatiif haala qabatamaa uummataatiif haala qabatamaa uummataa addunyaa ilaalee mootummaa hoogganaa jirutti imaammati fooyya'aa deema tarsiimoon fooyya'aa deema karoorri fooyya'aa deema. Kanaaf qorannoon kun qaama karooraa ta'a qaama imaammataa ta'a jechuudha. Amma qajeelfamni mirgiif dirqamni hojjetaa otoo yeroo yaaddachiifame maaliif akka qaxarame edda qaxaramee taa'ee maal akka isarraa beeksisu maal akka isarraa eeggamu namni hin beekne jira fakkaata. Tokko leenjii awareness creation kan jennu jira yeroon nama haaromsuu yeroon akka inni mirgaaf dirqama isaa beekee tajaajilu inni achi kan jiru hawaasni tajaajila barbaadu waan jiraateef ta'uusaa akka nu hubatu yeroon update gochuun tokko hin barbaachisa. Lammaffaa namni gaarii hojjeteef namni gaarii namni amaana hin qabne walqixa mindaa nyaachaa ooluu hin qabu. Namni eebbifamu namni abaaramu jiraachuu qaba. Adda adda bahuu qaba namni. Hojjechuu baatus mindaa keeyyaa'u argatta. So waayyuu safar maaliifin cinqamta. Nama bochiftus nama gammachiiftus yeroo tajaajila maan dhufu teessoo irraa kaatee keessummeessitus maal barbaadde jettes tokkuma mindaa kee dhabdu. Kanaaf namni akka hojii isaatti jajjabeeffamu insentifii argatu namni akka hojii isaatti recognised ta'uu fi namni immoo ati sirrii miti karaa itti deebi'e jedhamu jiraachuu qaba. Siistemni kun diriiruu qaba. Kun immoo nurraa sin eeggamu natti fakkaata akka yuunivarsiitiitti. Dr. Garramuu Hulluqaa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi hoogganaan biiroo barnootaa Dr. Tolaa Bariisoo bu'aalee qorannoo kana hojiitti hiikuudhaaf ni hojjetamaa jedhan. Hojjettoota mootummaa Oromiyaaf hooggantoota mootummaa Oromiyaa sadarkaa adda addaatiin jiran jechuudha. Aanaarraa kaasanii hanga biirootti kan jiran isaan barbaachisa tiraansfoormeeshiniin akkasii kun waan ta'eef yoo isaan sirriitti kana hubatan uummata sirriitti hooggananii uummata rakkoo keessaa baasuu danda'u waan ta'eef isaaniin bifattiin kana geessisuu dandeenyu irratti hojjechuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Egaa qorannoon kun yoo geggeeffamu akkasumatti qoratamee lafa hin taa'u. Warri qorate kun qorannoo yuunivarsiitii walitti qabee yaada isaa laalee eega fudhatee booda
warra waan kana qorannoo sana hojiirra oolchaniif dabarsee kenna jechaadha. Warri sun immoo hojiirra oolchu. Karaa biraatiin yuunivarsiitiifis hin fayyada. Amma yuunivarsiitiin akkuma jenne hojjeta irratti hoggansa irratti dhaabbilee irratti waan hojjetuuf bu'aa qorannoo argame san fuudhee leenjii kennuu dhaabbilee qorannaa irratti hundaa'ee riiformiin yookiin jijjiiramni barbaachisu akka ta'u hojjeta jechaadha. Kanaaf qorannoon kun faayidaa guddaa qaba. Waan rakkoo jedhamee taasisan hojiitti kan ifaluuf gargaara waan ta'eef faayidaa guddaa qaba jechaadha. Dhuma sagantaa kanarratti qorattootaa fi kanneen deeggarsa godhaniif sirni beekamtii fi galataa kan godhameef yoo ta'u gamoon bajeta yuunivarsiitichaatiin ijaaramaa turee fi tajaajila garaagaraatiif oolus eebbifamee jira.